Egaa kabajamtoota hordoftoota Oro Ispoortii Tuuppii Arraantanaas gaan seenaa Neeymaar Juuniyer kutaa lammadaatii fi ifii xuura qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis gaa sabskraayibii fi laayik sheer godhuus hin dagatinaa isiniin jenna. Nu waliin hordofaa isiniin jenna. Neeymaar buleetii baay'ee jaalatu kan qabu maqaan ishee Raafel Beerkan jedhamtu qaba. Kanaaf jedhee irra isaa irratti taatoo kan footoo isheetiin kaafatee jira. Qarqara sarara fuulduraa kan taphatu Neeymaar Silvaa Juuniyer dheerinni isaa yookaan hojjaan isaa meetira takka tuqaa 75dha. Neeymaar yeroo umrii isaa waggaa 20 takka ta'utti walitti aansuudhaan badhaasa taphataa cimaa waggaa yookaan Player of the Year si'a 2 fudhachuu danda'eera. Sadaasa torba bara 2009 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti tapha Professional garee Santos itti kan dabalame Neeymaar Juuniyer taphataa jalqabaa daqiiqaa 30 qofa taphachuun ga'umsa bareedaa agarsiisuu ture. Akkanumaan torbaan itti aanuttis goolii isaa jalqabaa tapha kilaba isaa yeroo sanaa kan turte Santosii fi kilaba Moogii Miiriyam jedhamu waliin taasiseen goolii galchuu danda'eera. Baruma kana tapha 48 taphatee irratti goolii 14 galchuu yookaan lakkoofsuu danda'eera. Bara 2010 waancaa Biraazil Kaap jedhamuuf garee isaa yeroo sanaa Santos tapha marsaa lammaffaa kilaba Gaanuyer waliin taphatee goolii 5 galchuu danda'eera. Yeruma kana tapha marsaa xumuraa yookaan waancaa garee Santos Andeer jedhamu waliin kan taphatee kilaba Neeymaar Santos qabxii waliigalaa yookaan agrigeetii 5-5 dirreen ala goolii galchuun abbaa waancaa yoo ta'u, Neeymaar immoo taphataa cimaa chaampiyoonicha ta'uun filatame. Bara kana jechuun bara 2010 Neeymaar tapha 60 irratti hirmaatee gooliiwwan 42 galchuu danda'eera. Kilaba Saantosii waancaan kun si'a lammaffaa yeroo ta'u, yeroo jalqabaaf kan fudhatan bara 1963 Peelee waliin turan. Hagaja bara 2011ttis waancaa kilaboota addunyaa tapha walakkaa xumuraaf kilaba Kaashaawa Riyoos jedhamu waliin yeroo taphatan Neeymaar goolii jalqabaa yeroo galchuu walumaa galatti goolii 3 fi takkaan injifachuun waancaaf dabran. Bara 2011 waancaa Kaap Libertaadores jedhamu irratti goolii 6 galchuun taphataa cimaa tapha xumuraa kan si'a ta'u akkanumaan illee goolii miidhagduu galchuun kilaba isaa waliin geeba kan fudhachuu danda'eera. Haa ta'u malee geebaaf garee Barseloonaa waliin yoo taphatan injifatamuu waancaa fudhachuu hin dandeenye. Wagguma kana Neeymaar badhaasa 2 argachuu danda'eera. Taphataa cimaa Ameerikaa Kibbaa bara sanaa fi Puuskar Awwaard goolii bareedduu waggaa fudhachuu danda'eera. Otoo kanaan jiru Neeymaar bara 2014tti ga'umsa isaa baay'ee dabalaa waan dhufeef taphattoota ol guddatan arguun kan beekame leenjisaan Arsenaal Arsene Wenger ija isaa irra bu'e. Kilaba isaa yeroo sanaa Santos gaaffii dhiyeessanis kanumaan wal qabatee kilaboota gurguddoo peenaalitii keenyaa irratti kan wal qaban Neeymaar gatii paawundii miliyoona 48 fi balaa moltummaa garaagaraatiin Barseloonaatti dabalaman. Barseloonaa waliin geebawwan garaagaraa kan fudhate fi keessattuu walitti hidhamisa Shawaareesii fi Meesii waliin agarsiisan addunyaa keenya ajaa'ibsiifateedha. Ta'us Neeymaar hawwiin isaa Baalaandoor yookaan taphataa cimaa waggaa fudhachuuf waan barbaaduuf Barseloonaa gadhiisuu murteesse. Sababa kanaaf baatii hagayya bara 2017tti qarshii addunyaa hanga ammaatti ajaa'ibsaa jiruun paawundii miliyoona 200 garee kilaba sooreessa addunyaa keenyaa PSG dabalamee jira. Walumaa galatti seenaan gabaabaan Neeymaar Juuniyer kana fakkaata ture. Daawwattootaa fi hordoftoota Oro Ispoortii keenya waan hordoftaniif baay'ee isin jaalanna galatoomaa. Egaa kabajamtoota keenyaa hoggaa viidiyoo tana laaltan booda laayik nu godhaa. Somebody bikka diimtuu subscribe jettus irra gattuqa. Somebody wanti qishoo gurraatti dawwalaa sanis irra gattuqa. Akka viidiyoo gizee gallakkisne isinirra bu'uuf
Samboodii sheer nu godhaa miidiyaalee adda addaatiin nuuf gahaa isiniin jenna galatoomaa waan nu laaltaniif.